biqiltummaan qoftinuu tadhuuftu taduutu kaatu wanni ja'amtu ila miliyoona lamatti ni deema biqiltummaan qoftinuu amma challenging rakkoon guddaan lafa kanarratti hojii keessanirratti isin danqe maali? Naannoo kanarratti mootummaa lamaatu jira. Mootummaan nu deeggaru ni jira kan nuti gahin. Dirreedhaa. Bareedaadha. Akka ajaa'ibaati. Kan dammisa. Gaggabaabaa arba rakkatti jaaniin san isaa? Isee. Gabaabaa sani. Wanni obsa nama barbaachisa amma wanni akka avokaadoodha. Ammas appel kanneen appilillee finnee ture ni du'e xiqqishoo wanni naannoo kanaatti hojii waliin galu. Wanni hudhaa isinitti nu rakkisu jireetta maali sila? Akkasitti cafaqanii ganama kun haakama dhaqee xaabiyaa dhaqee isaan akkasitti cafaqanillee ni jira. Warrummaan naashinaal kun jechuudha. Naashinaal mootummaa kophaati. Bulchiinsa Dirreedhawaatti adda duree jedhamtanii qonna magaalaatiin sartifikeetni ragaan isinii kennamee jira. Nagee keessan akkamii kabachiisuu dadhabe bulchiinsi duwwaa afur jechuudha. Filimni zamana dabree san ammas bifa haaraan duwwaa afur keessa jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota Qalloo miidiyaadhaa har'a as Dirreedhawaa naannoo Buttijjii ganda qoree fi gooroo jidduu daangaa irratti eeruu argamtu. Eeruu maatii warra Abduleezii fi Samiiraatti argamna. Eeruun tungaa eeruu qonna magaalaatiin galmooyitee oomisha kuduraa fi muduraa irratti bobbahaa jirtudha. Xuxxoon amma harkaa qabu kana eegalee eeruu tana keessa gosoota kuduraa fi muduraalee hedduutu jira. Muuzaa hanga paappaayee, burtukaanaa hanga xuxxoo, shunkurtaa hanga qaccee waa hunda dhaabanii gabaadhaaf dhiyeessaati kan jiran jechuudha. Wanni ajaa'iba natti ta'e abukaadoo fi shankoora hundaatu jira jechuudha. Asitti hambashook gosni hin jirre hin jiru lafa xiqqoo irratti oomisha hedduu kuduraa fi muduraadhaan oomishameeti jira. Eelli meetira 8 humna namaatiin qotame obaafameeti gaa oni khaaskee akkatti xuxxoo fi burtukaanallee girifanii waan godhan kana xiqqaaloomsuun akkatti dandeemu hunda kan itti daawwanneedha. Waa hedduu akka nu wajjin turtanii akka irraa hubattan ni argina. Abdii guutuus qabna ammallee akka nu hordoftanii kabajaa olaanaan kan isin afeerru turtiin keessan nu faana ta'uu jenna. Waldee kanatti akka dura ta'attis wanni Abduleezii fi Samiiraa ja'a ragaaleen kanneen lafa tana gaa lafa qonna magaalaa duraan bishaan kuma kan haadha facaasaa turtan akkamitti mee ammayyeessitanii gara maabaraa dhuftanii akkamitti itti dalaguu eegaltan eegalli isaa ranaa eegal. Maqaan kiyya Abduleezii Muhammad jedhama. Gizee dura gamana wanta kana yeroo dheeraa bishaan kuma kanarratti facaasuu turan abbootiin keenya abbaan kiyya kaama Nudura ture kun abbaa kiyya isaaniin nudura ture. Gizee nudura turan anutis asuma waliin turre gizeenii fi waan adda addaa naannoo kanarratti dhiibbaan heddumaatu waraqaan qabdanii isaan kaasuudhaaf waa hedduu dhiibbaa ture. Saniif waraqaan qabnaa waraqaa ni baafannaa yoo waldaa barbaachisaa ta'es waldaa ni baafanna jennee waldaa kana baasa. Abduleezii fi Samiiraa jennee maqaa kanaan waldaa kana gurmeessine jechuudha. Egaa waldaa kana gurmeessine booda warra hojii uuman qabaleedha. Warra carraa hojii uumuudha biiroo san yaamnee kottaa nu ilaalaa tumaatu dhaqee gaafate. Dhufanii nu ilaalan gizee dhufan waa hedduurraa gammadan carraa hojii uumuudhaa san hedduurraa gammadanii yeroo san hanganallee hin gahu ture. Eegas booda waan bareedaarra jirtanii
waan barbaachisaa deeggarsa isiniif barreessina jedhanii deeggarsa nuuf kennan. Waan takka deeggarsa gisee nuuf kennan isaan waraqaalee takka gibrinnaallee akka nuuf kennu nu barreessanii turan takka irraa gulama. Nu barreessan gibrinnaa gisee dhayite biqiltuun hin jiru. Rakkoon bakka gibrinnaa kana jirus ati numa jira. Biqiltuun fidanii ni gurgurama biqiltuun. Loisaadhaan gurgurama. San waan jala deemnee agarree jechuudha. Jala hordofnee agarree firraa dhiifne. Maaliif yoo dandeenye ni bitanna. Gisee gibrinnaan biqiltuu ergee qabalee fakkaana kana ergee biqiltuma tattaane malee biqiltuu silaa faayidaa qabu hundaa'u karaa gama duubaatiin deema. Laallee agarree bakka nuti wanni isaan jala nu laffaayisu hin jiru. Jennee hanga humna keenyatti tabituu dandeenyus bitaa akkasitti waan kana misoomsine jechuudha. Akkasitti deddeebi'anii nu laalaa turan. Dhiyeenya kanallee dhufanii warri carraa hojii uumuudha warri mootummaa keessa የስራ ክህሎትና ቴክኖሎጂ ማስፋፋያ ቢሮ ni dhufan baatii 3 baatii 6 akkana dhufanii ilaalanii bara 2016 akka modeelaatti illee nu fudhatanii asii Adaamaa deemnee wal jijjiirra muuxannoodha. Achitti ilaallee waa hedduu ilaallee achitti egaa achi ilaallee dhufnee hedduu mooraaliin nu dhufe jechuudha. Hamileen duraan qabnu daran nu dhufe. Dhaynee ilaallee as deebinee bakka abbootii keenyaa qacolla jabaadhaa waan kana qacollumatti irra dalaynee faayidaa bakka waan faayidaa takka maaliif yoo faayidaaleen bu'aan guddaan sanillee argamu baate fakkeenya ta'uun waan guddaadha. Waan jiru irratti murteessinee irratti akkasitti ilaamaa dalagaa jirra jechuudha. Sartifikeetni kun maal? Kun bara 2016 modeela wanni magaalaatiin qonna magaalaatiin modeela bara 2016 adda duree taanee achitti nu yaamanii bulchiinsi dirree dhawaa isaan akkasitti waan kana nuuf kennan jechuudha. Waraqaa ragaa. Biqiltuu fi kuduraa fi muduraadhaan kuduraa fi muduraatiin hojiilee hojjetaniin bu'aa qabeessa waan ta'eef taphachiishan bara 2016 waraqaan ragaa kun kennameefii jira ja'a. Barreeffamni asirra jiru damee qonna magaalaatiin ja'a. Mee reefu abbaarraa akka hubachuu dandeenyetti bu'aa bahii hedduu keessa jira. Firiileen biqiltuun kun bitamee asirra jiru damee qonna magaalaatiin ja'a. Mee reefu abbaarraa akka hubachuu dandeenyetti bu'aa bahii hedduu keessa jira. Firiileen biqiltuun kun bitamee dhaabamee cinaanni qabata cinaanni du'a tokkochaan qarshii 400 hanga qarshii 600 jee waan kun waan asirra lafaame kana gara maallaqaatti hojii jiran meeqatti ilmaamuu dandeenya? Gunnummaan humna namaa malee biqiltummaan qoftinuu dhuftu duutu kaatu wanni ja'amtu miliyoona 2tti ni deema. Biqiltummaan qoftinuu maaliif yeroo yerootti amma taarra dhaabamtee torbe booda yookaan duuti ammasis lafti ganaa hin bilchaanne. Lafa amma gizeenii fi waan takka irraa kaafte garagalchiteeti lafti san akka bilchaattu goota. Deemtee unkurta. Unkura san keessa ka'u jira, kaduu jira. Hedduu obsa nama gaafata beete. Obsa dila san akkasitti waan ilaa miliyoona 2tti wanni biqiltuun qoftinu ni gaha. Waan ajaa'ibanatti amma naannoo kanatti yeroo hedduu chigginyiin abukaadoodha. Boqolee abukaadoo hin baratamne. Amma isin biratti abukaadoo harkaatiin jira. Abukaadoon kun yeroo hedduu gara kibba Itoophiyaa kanarraa dhufa. Yeroo dhihootti amma karaa gaara mul'ata kanallee amma dhaabaa jiran. Abukaadoon yeroo dheeraa laffaatii fadhaa humna guddaa fadhaa. Akkamii amantanii muka kana chigginyi isaa isaa harkatti akkamii dhaabdamee waa'ee abukaadoo irraa xiqqoo haasofna. Abukaadoon naannoo kibbaa qofa osoo hin ta'in asiis numata. Irra hedduu namni naannoo kanaa akka fakkeenyaaf akka dirree dhawaa kanatti namni waanuma baratame san barbaada.
Ooma Baay'ee muuza burtukaana kana bakka waan dafee na dhaqqabu jiru. Wanni obsa nama barbaachisa amma wanni akka avokaadoodha. Ammas appil kanneen appilillee finnee ture ni du'e xiqqishoo wanni naannoo kanaatti hojii waliin galu. Oowwa lafaa kanaa wajjin ammas lafti guutuu akkatti ajjeesti. Guutuu akka nu jala dhukkubaa hin danda'u saniif nu jala du'e saniif kun xiqqishoo obsa fedha saniif dhukkuballee ni danda'a akka biqiltuu akka appilii miti. Laakiin obsa si barbaachisa kunuunsuu yoo kunuunsite ni biqila. Amma kun reefu amma sadi dabree jira jee gadhaaba. Umriin isaa amma sadii gadhaaba. Amma torba booda laga. Ati amma torba booda amma afur booda dhaluu mala hunduma eeyna. Eeguma jirra. Garuu amma yeroo itti dhalu akkasitti addan baasuni kana. Garuu biqilii waan inni isaa kun lafti isaa avokaadoon mirkaneessitanii jirtan. Mirkaneessine. Hundee meeqa toora jaha moo torban arga? Hundee jahatu jira. Hundee torba. Hundee waliigala toora hundee torbaa kanaatu jira avokaadoon. Maaliif mukkaraadhaaf haa godhame? Ammaa kun yoo qabachaa inni jee adeemsaan avokaadoo waan ta'e jechuudha. Avokaadoon nyaataafis dibataafis nyaata filatamaadha yeroo ammaan tana. Bunnis ni jira. Bunnis ni jira. Amma chaalenjiin rakkoon guddaan lafa kanarratti hojii keessan irratti isin danqee maali? Qaamotni mootummaa akkanatti sartifikeeta isin kanneen jira beekamtii qabdan waraqaa ragaa qabdan humna keessaniin bishaan baafattanii jirtan dalagaa kana keessatti wanni hudhaa isinitti nu rakkisu jireetta maali sila? Amma wanni nu rakkisu jiru naannoo kanarratti mootummaa lamaatu jira. Mootummaan nu deeggaru ni jira kan nuti beeyin. Mootummaa biraatu jira akka naashinaal wanni isaa godhee baqqaalee isaa godhee xiqqishoo amma gizimmoo biqiltuu kana baastuuf bishaan qaxxitaa eelarraa noo baafu. Akka ammaan duratti waa'ee qonnaa kanarratti wanni harkannetti hubannaa harkannetti birkaa jaarra jettee yoo ati muka takka akkanaas wanni godhe biqiltuu tanaaf bakka akka itti dhaabnu nutiitu beeka. Maaliif lafti naashinaali yoo naashinaal taate waan qabdan nuuf fidadhaa mootummaa jira mootummaa hojii wal dubbannee mootummaan kunoo waan kana qaban irraa hanuun jiru wanni nu darartaniif hin jirtu. Saniifuu fidadhaa hogguu bakka wanni waraanni isaaniif wanni joosanii kanuma isaanii fakkaata. Nuti mootummaan lama hin jiru kunoo nuti sartifikeeta qabna mootummaan beekee kana nuu kan laalee nu jala deemee nu hordofee nu arkee waan kana dhugaadha irratti dalaydan jedhanii kana nuu kan wanni nu jala dalagattaniif hin jirtu. Yoo laaluu feetan zaa hundatti dhuftanii laaltanii tamakuroo fudhachuu dandeessanidha nuti ulaan keenya banaadha. Laakiin waan biraa dhiibbaa biraa godhuu hin dandeessanidha. Birkaa jaarraa gizee jennu ammoo humna birkaatti ijaarullee silaa namni guutuu akkatti ijaaruu nuti humna hin qabnu. Humna hin qabnu. Odoo deeggarsa harkannee ijaarranne hedduu nutti tola. Immoo hanga humna keenyaa ati dhagaan masarata irraa eegallee akkasitti yoo birkaa suutatti ni ijaarranne jennee ammaan dura gizeen ifonni godhu. Halkanii guyyaa bakka halkan nuti namoota akka faasiliisnee deemna. Dhufanii nama dararan jechuudha. Akkama dura nama durlee tuman dhageenya. Halkan asii nama ollaa keenya kanatti nu asitti nu achis namoonni biraa ooyiruun takkas ni jirti. Akkasitti cafaqanii ganama kun haakama dhaqee xaabiyaa dhaqee isaan akkasitti cafaqanillee ni jira. Warrummaan naashinaal kun jechuudha. Naashinaal mootummaa kophaati. Bakka kana akka isin misoomsite nu fedhu? Hin fedhu. Maal akka inni fedhu hin beeku. Amata 170 ol asirra jira waan inni itti godhe nagar. Biyyee ture biyyee fudhatee dhume biyyeen. Amma maal akka fedhu kanaan fedha jee silaa baafate san kaa mootummaa wajji fixachuu danda'a. Nuti barra waliigala kan bulchu mootummaa jira. Mootummaa dirree dawaatii jira qabeen. Lafa kana naashinaal kana godhu deema kunoo kanatti qaba hodha. Duraakaa kana haqni keessan.
nuti waan mootummaa Seeraa ol hin jiru. seeraa ol namni takka illee hin jiru. Mootummaa dirree dhawaa nuti ni isa beeknaa jechuu fedheeti. Sani achitti isaan dhiibbaa gaggeessan kun kophaadha. Achi deemanii isin fixatanii asiis roorroon dhiisanii akkanumatti bakka Namni roorroo. hifachiisanii namni kun hifatee akka deemu. Hifatee akka dalaguma kanaa odisu. Nama meeqa akkasitti dalagaa dhiisee waa meeqa asirra silaa dalagaa dalagachuu amma waa'ee bulkeetaa irratti maabara takka nu achi jira. Halkan dhufanii caafaqanii mayyaa miila cabsanii jira. Hifatee bakka roorroo bilisan dadhabee firaa dhiisee jira amma akkasumatti taa'u jira jechuudha. Itu kamne akkasumatti. Akkasumatti ta'a. Silaa mucaan kun yeroo sanii fi amma jidduu jijjiirama guddaa fidee jira bulkeetaan. Saniifuu akka dargaggeessi naannoo kanarra jijjiiramu kan feene tokkoffaa naashinaati. Dhiibbaa guddaa isin fudhatu. Dhiibbaa guddaa goggolu jira jechuudha. Saniifuu wanni jiru kana. Amma bulchiinsi naannoo maal isinii jee dayitanii amma himattan amma aanaa afur jalatti argamaa naannoon kun qaamota kana isinirraa ittisuu hin danda'u. Gama tokkoon beekamtii isinii kanneen jira. Tiin nambar qabdan, seera qabeessaa, waraqaalee ragaa qabdan, bulchiinsa dirree dhawaatti adda duree jedhamtanii qonna magaalaatiin sartifikeetni ragaan isinii kennamee jira. Nagee keessan akkamii kabachiisuu dadhabe bulchiinsi duwwaa afur jechuudha. Himannee jira. Warri amma duwwaa afur kana xiqqoo rakkootu jira. Bulchiinsi ni jijjiirama. San dura tures kottu ilaalii. Bakka waan kana dhufanii ilaalumaa'u xiqqisho hayyaman qaban. Ka duraan jirus yeroo hedduu itti deddeebi'een ture. Aboo kottu ilaali waan kana. Ijuma keetii ilaali murtiin keeti. Waan nu gargaaruu qabdus waan dandeessu nu gargaarta. Ilaali. Dididee sanis ni deemee amma haariyaa dhufe. Haariyaa dhufe warri jiru kun haariyaa. Warri haariin kunis kottaa laala ijuma teessanii. Ija teessanii laala waan murteessuu qabdan san booda murteessita. Kottaatiin nu laalaa. Jee gulamarra gusa jettee deddeebi'ee gaafadheetu hin dhufne jechuudha. Amma yeroo ani hin turre dhiyeenya kana dhufan jechuudha. Qorannaadhaaf jaanii dhufanii deddeemanii as dhufanii ilaalanii eenyu abbaa qabeenyaatiitu lafa kana fedhaa waan jedhutu dhufe jechuudha. Akka zamana ammaan dura zamana dabree tokko filimni zamana dabree san ammas bifa haariyaan duwwaa afur keessa jira jechuudha. Abbaa qabeenyaatiitu lafa kana fedhaa kajoo dhufe. Maali laalaa kun gizee laalan naannoo kana hunda deemanii laalanii kun ooyiruudhaan eegas booda niin gaafadde bulchiinsa duwwaa afurii niin gaafadde maali wanni akkana haalli akkana deemu kun jennaan nuti laalaa ja'anii riippoortii goonee jirra ooyiruudhaan ooyiruuta achi isin irra jirtanis ooyiruudhaan dabarsinee jirra deebisaa eeyna. Haya kana gibrinnaalleen akka gargaarsa nuu godhu deeggarsa naa barreessan jeen. Yeroo dheeraadha kan hin gaggaafachuu jiru waan deeggarsa gibrinaaf akka naa barreessan yeroo dheeraadha kan hin gaggaafachuu jiru jechuudha. Ammaasis isaan amma warri haariin kunis bileeduu naaf barreessan. Amma akkana qoradhaan hundaanii qorannaa gaggeessini isinirra jirtan kanas ooyiruudhaan dabarsini murtii gubbaarraa gad dhufu eeyna. Amma qaamni gubbaa as dhufee nagarre isaan kaas dhufee arge. Kana wanti waan akkanaati jaanii dura murtiin asii nuti waa'ee bulchiinsaa isaan dura warra amma dhufe kana duraas harkaa jala adeemsa. Waan gubbaa gad dhufu himanni san waan isaan asii himaniif gabaasa geessan beeka malee achi dhufanii wayaa agaranii adda baasaatiin nuuf ergaadha. Akkasiin adda baasanii wanni kun ooyiruudha. Dhugaan ooyiruudha. Murtiin dura isaan bira. Akka qabdanis kana hunda sartifikeeta keessan harkuu qaban. Harkuu qaban. Mi'uun agarre sartifikeeta ulaa aan geesse agarsiise. Laakiin itti namanne. Waa'ee mahabaraa waan naannoo kanaa sarrazamee jira. Mahabarri haa sarrazamu. Mahabarri sarrazamu bar mahabara dargaggeessa gizeenii fi gurmeessan. Hojii akka carraa hojii uummatuuf hojii irratti hin hojjenne san duraa fashalaa'uu qaba. Maa rakkoon qaba.
هذا مو دلقي beekamtiin kan namu beekamtiin kan namuu fi kana addan baafanne isanis harkattan moodeelaa taatan baradda dureera Dirreedawaa keessatti oomisha kuduraa fi muduraatiin qonna magaalaa irratti waraqaa ragaa adda duree jiru harkattanii jirtan bulchiinsa Dirreedawaa irraa. Sirri. Kana jechuun kaabineelee bulchiinsa Dirreedawaatiin biiroo guutuu kantiibaan beekuun kan hundeeffameedha. Mana mariitiin waa hundaan biiroo raggee irraa isiniif kenname. Kanaafuu bulchiinsi araddaa waraqaalee ragaa keessan kana osoo arkuuti falmii biraa qabaa jechuudha. Akkasi. Silama biiroon qonnaa hoo maal isin gargaaruu qaba? Ogeeyyileen dhufanii isiniif ilaalanii shanyii filatamaa harkattanii ni beeytanii isaan bira. Dhufanii tun ulaallee gudila asirraa waraqaa si barreessan malee isaan dhufanii achirraa dhaqee achi biiroo qonnaa gisee yeroo ni findago bulchiinsa duwwaa afuriirraa waraqaa fidii. Aboo akkana waraqaa na barreessa. Achirraa isin bira na deebisanii. Waa'ee lafa naannoo kanaa gaaffii irra jira yaada joo naa kan jechuudha. Bulchiinsi araddaa. Kun lafti lafa maatiitii duris lafa harkaa jiru bishin gaatu irra faca'aa ture amma gara kuduraatti jijjiirame malee lafa gaaffii waan inni wal qabatu miti. Gaaffiidhaan wal qabatu miti. Kun abbootiin amma fakkeenyaaf baabaa qiyyaa jira ummaa jira lafa abbootii isaaniiti. Isaanii qotuu ture isaaniif dabarsan. Isaanis odoo qotuu turanii naashinaal jidduutti irraa kaase. Irraa kaase eegas booda ammasis qaamni jijjiiramaa dhufee namuu waan isaati irra deebi'e kun asirraa eegalii ilaa olitti lafa qonnaa kaanis misoomaa waan adda addaatu jira asiin oliis jechuudha. Waan hedduu jijjiirama jira jechuudha. Akkuma namuu jijjiirame sanitti kunis jijjiiramee jira. Lafa duraan daggala ture waraabessi hundi as keessa galuu ture lafa sanii akkana ta'e amma. Abbootii isaaniiti jechuudha. Namni naannoo kanaa kan beekne jiru Adam Butijii. Saniifuu maqaa isaaniitiin yaamama jechuudha. Abbootii isaaniiti. Amma laakiin mootummaa wajjin jijjiiramni gidee dhufee waan hunda jijjiiramuu qabdanii araddaarraas deeggarsa harkachuu qabdanii araddaarra deemne gurmoofne kana harkanne irra daleenne agarsiisne moodeela taane kana achi gaa namni hojiin akkamitti akka dalagamu. Hojii dargaggeessi namni uummatee qonna magaalaatiin biyyaaf wayiin gumaache jee deeggarsi qaamotni mootummaatis wantootni biraatillee dhufanii isin ilaalanii amma isin godhamuu qabu. Kana nu feeseettu ammarra maal? Ammarratti tokkoffaa birkaa. Birkaa. Tokkoffaa birkaadha. Lammaffaa mootara. Mootara. Lafa misooma qonnaa waa hedduu nama deeggara. Agaraa jirra naannoo biraa irratti amma naannoo baadiyyaa waa hedduu deeggaraa jiranii. Sanirratti nuti waan diila achi deeggaramu sana tokkoffaa nuti wanni guddaan dhufanii birkaa kanallee yoo kan gargaaran ta'e wanni guddaan galata nu biraa qaban jechuu isaa. Birkaa naashinaal ijaaruu isin dhorke. Isaan nu dhorke. Hanga humna keenyaan. Galatooma. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akka agartanitti kuni shankoora. Namni hedduun shankoora kanuma tolfamee magaalaa dhufee cabee gurguramu sanii harku guutunsaa eeruu keessatti kana fakkaate jechuudha. Eeruu Abduleezi fi Samiiraa jedhu kan maatii warra Abbaa Jamaal fa'aadha. Reefu deddeemnee daawwachaa turre san kan turtii dheeraa wajji taasisnee bu'aa ba'ii as keessa jiru oomisha gosoota mukaan as keessa jiru hundaa'u kan ittiin isin daawwachiisnaa turre saniin Qalloo Miidiyaan gaa qaamota komii isaan kaasan kanarratti deebisaa kan nu barbaadu yoo jiraate kan keessummeessu taachaa gamanumaan waadaa gala jechuudha. Maaliif bulchiinsa araddaarraas haa ta'u yoo akkanumatti biiroo qonnaatis gama warshaa naashinaalis haa ta'u lakki dhimma kanarra deebisaa kan nu barbaada. Haja'u jiraannaan nuti keessummeessuudhaaf qophiidha. Immoo misooma magaalaatiin qonna magaalaatiin hayyama baafatanii akka maatiitti lafa akaakuu isaanii Adam Butijjiin naannoo ganda qoree goorroo guututti maatii guddaa fi beekamaa waggoota dheeraaf lafa irra jiraachaa turedha. Akka garaadaatti maatii ilaalamu eeruu lafa isaaniiti amma hortee isaaniiti maatii ilmaaniiti jechuudha. Isaan lafa isaanii deebisatanii bifa kanaan misoomsanii yeroo gabaabaa keessatti oomisha dila kana qopheessanii geewun
waan nama dinqisiisuu fi nama ajaa'ibsiisuudha. Nu hordoftanii nu daawwachaa turuu keessaniif guddisnee isin galatoonfannaa. Gaa shankoora gurguddaan kun nuuf kennameeti jira. Baaluma wajjin kan galfannu taha gabaarratti gaafa dhiyaate immoo isinis ni nyaattan mi'aasaa dhandhamneeti ilaallaa. Galatoomaa nu hordofu keessaniif babaay alla magan. Akkas taanaan abbaa kiyyaa yeroo gabaayisa.